Okay, welcome jechuun barbaada. Akkuma beellama isinii qabee xiqqoollee barbaaddu isiniif deebiitiin jira kun gaafilee isa qabadde na hordofaa. Gaafii jaaffaan akkanatti a constant 9 Newton net force acts for 2 seconds on the object of 60 kilogram object. What is the object changes of V? Maalum jee humni net force inni yookaan humni dhaabbataan tokko sekondii lamaaf wanta hangi isaa 6 kiloogiraama irratti yoo dalageeffame reetiin jijjiiramni velocity dha meeqa ta'a? Change of V meeqa ta'a jechuudha. First maal jennee seera Newton irraa yoo yaadattan force is equal to ma dha. Asirraa guula barbaannaa over m dha irraa guulli wal qixa ta'a. Force 9 qabna 9 irraa hanga 6 qabna. Kana gisee irra takka tuqaa 5 meetir per second square dha. Okay, kana booda guulli wal qixa ta'a maal ta'a? Acceleration is equal to change of guula jechuun maal jechuudha? Jijjiirama ariitii irra yeroo itti fudhate jechuudha. Jijjiirama ariitii irra yeroo itti fudhateeti. Kanaaf jijjiiramni ariitii inni nu gaafate change of V is equal to guula baay'isuu yerooti jechuudha. A times T dha. Kanaaf guula takka tuqaa 5 qabna, yeroo 2 sekondii qabna. Yoo waliin baay'ifne yeroo waliin baay'ifnu change of V is equal to 8 dha. Takka tuqaa 5 qabna baay'isuu 2ti. Yoo waliin baay'ifne 3 meetir per second jechuudha. Kanaaf deebiin 3 meetir per second ta'a jechuudha. Gara gaafii torbaffaa yoo darbine a physical quantity that determine whether an object is in thermal equilibrium with object. Qaama fiizikaal armaan gadii keessaa wanti tokko thermal equilibrium irra jiru yookaan thermal equilibrium keessa hin jiru jee wantoota lama wal bira qabee kan laaluu danda'u isaan kamiyya kanan keessaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e inni gaafii lameen tana chaalenjii nama gootu. Filannoon lameen tun chaalenjii kan nama gootudha. Kanaaf hiiti jechuun ho'a jechuun anniisa akkamiiti? Sababa jijjiirama teempireecheraatiin qaamni lama teempireechera garaagaraa qabaateetiin jechuudha. Bakka qaama teempireechera guddaan jiru irraa gara teempireechera xiqqaa irratti ittiin deemu annisaan deemu sun maal jedhama? Ho'a jedhama. Kanaaf ammoo qaamni tokko thermal equilibrium keessa jedhamu hin jiru jedhee determine nu godhu teempireechera jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Teempireechera ta'a jechuudha. Kan qaama lama equilibrium keessa jedhamu equilibrium keessa hin jiru jee nu madaalu teempireechera ta'a jechuudha. Asumaan gaafiilee muraasatti isin haa dabalu. Nafaan bu'aa gaafii 8ffaa the two objects with different size, mass and temperature. Wanti lama hanga garaagaraa saayizii yookaan hamma garaagaraa fi tempereechera garaagaraa qaba. Wantoonni kun lamaan placed in thermal contact qaama yoo wal tuqan which direction of heat is transfer. Akkuma reefuun tanaa hojjenne ho'i bakka tamirraa jira? Ho'i bakka tempereechera olaanaan jirurraa gara bakka tempereechera gadaanaan jirutti yaa'a. Kanaaf ilaalla from large object to smaller one saayiziidhaan baana kun hin ta'u. From the object with more mass to hin ta'u. Hanga guddaa qaburraa hanga xiqqaatti hin deema jaa sooba. From the object with less mass to no sooba. From the object at higher temperature to the lower one. So the answer is what? D. Temperature yeroo hunda bakka olaanaarraa gadaanaatti deema jechuudha. Gara gaafii saglaffatti yoo dabarre gara gaafii saglaffaa yoo dhufne according to the first law of thermodynamics the internal energy of the gas akka seera thermodynamics isa tokkoffatti first law itti jechuudha. Annisa internal energy akkam ta'a? Akkuma temperature increase ta'uun internal energy increase ta'a. Maaliif yoo yaadattan first law of thermodynamics akkam jaa volume at volume constant irratti hojjeta. Volume constant dha. Yoo temperature dabalee malee dabaluu hin danda'u. Yoo temperature irratti malee irratti hin danda'u jechuudha. Kanaaf akkana jechuudha.
yuun yookaan change of yuun internal energy bakka bu'uuni is equal to Q minus heatidha. Kanaaf yoo jijjiiramni tempereecheraa ol dabale internal energy keenya ni dabala. Maaliif volume constantidha jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha akka yoo jiraate okay n increase at temperature decrease with fixed volume. Okay according to the law of first ana kam jedha internal energy gases ani a increase at temperature decrease entau temperature increase yote inni dirqama increase ta b namo increase as temperature is increase with fixed volume jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Kanaaf volume constant jechuudha. Ideal law first law keessatti ideal thermodynamics seera sadii mokas qaba. Kana keessaa inni tokkoffaan kun at volume constant irratti hojjeta jechuudha. Yoo temperature dabale ni dabala. Gaaffii kurnaffaa the simple pendulum swing simple pendulum ajamu tokko back and forth at twice frequency of simple pendulum b dachaa lama pendulum b ti. Which of the following statement is correct? Kanarraa kana kam jechuudha. Kana yoo fudhattan maal joota ilaalta wanni inni jechuu jiru frequency seera wanta keessatti jechuudha inverse proportion with 1 over under radical of length jechuudha. Akkana hariiroo fuggisoo raadikaala kana qaba jechuudha. Frequency length dha inverse relation qabaachuu kana qaba. Kanaaf achirraa ka'uudhaan yoo f of n is equal to f of b ta'e jennaan jechuudha. To f of b yoo to f of b ta'e fudhannee ilaalla. Okay. f of n is equal to twice of bakka f of b dha sammaan goona 1 over under radical of length dha jechuudha. Akkana goone ilaalla. Kana goode f of n akkam ta'e inni 1 over under radical of length dha is equal to twice of 1 under radical of length. Akkana jira jechuudha. Akkana kanarraa ka'uudhaan raadikaala kana jala baafnee akka beeknuu goone kanaas square goona kanaas square goonu yeroo kun square goone waan square jechuun takkuma ta'a raadikaala l namoo raadikaala jala baa 1 over l ta'a is equal to kun ammoo maal ta'a lamaan kun 4 ta'a 4 1 over l ta'a jechuudha. 1 over l ta'a. Kanaaf wal fakkaataa wanti yooliiti waan ta'eef kana maal jennee fudhannu constant wayii tokko bakka buufannu kee hayyamu tokko yoo bakka buufanne kanaaf kee tokkoffaan is equal to yookaan k of n is equal to 4 of k of b dha jechuudha. Kanaaf achirra dhaabbanne kun akkanatti hojjetamte jechuudha. Formula kana akkanni dalaydu kana goode isa kanaas akkana gootee square goota kanaas square goota square akkas gootee jala baafte jechuudha. L of n 1 over L of eta is equal to 1 over L of beta sambooda cross akkas gootee for L of n akkana jechuudha. L of b is equal to 4 L of eta jechuudha. Kanaaf bakka sana irra dhaabbachuudhaan gaabii isinitti yoo deebine the length of b is 4 times the length of a. Pendulum A is twice as the length of a. Pendulum B is twice as massive as a. The mass of B is 4 times the mass of a. Maali maasii miti jechuudha. Maali lengziidha. Kanaaf length of B is 4 times the length of A.
Okay, akkam goone bakka kanatti eenyutu wal isa sanii wal qixa jennee beekuudhaaf L of B is equal to asirraa gizee akka cross goone L of B is equal to 4 L of A dha jechuudha. Kanaaf eenyutu si afuriiti. L of B yookaan leengisiin P dha. Si afur leengizii A ti. Sanaaf deebiin sirriidha. jechuudha. Length of P is 4 times the length of A. This is the equation today. Thank you. Galatooma. Gaafilee hafanis paartii sadaffaa jechuudhaan isiniif hojjedha. Yeroo gabaabaa booda na hordofaa na faana bu'aa. Na jajjabeessaa. Koomentii naaf godha. Koomentiin keessan na jajjabeessaa. Hanqinaa fi ciminaa hin jiru. Dhugaa jirtu sun koomentii jala naafaa jechuun barbaada. Laayik godha, sabiskiraayib godha, na jajjabeessaa, na cinaa laafaa jechuun barbaada. Nagaan jiraadha.